barakaatu. Akkam fayyaadhaa jirtu yaabbileewwan musliimaa. Har'ammoo viidiyoo biraatii walitti deebineeti jira. Viidiyoon har'a argitan kana akkuma ilaaltan yeroo ammaa kana sooshaal miidiyaa garaagaraa irratti rakkoon ijoollee keenya shamarranii daraan jabaatee fi ta'aatii jira jechuudha. Rakkoo kanammoo akkamitti xiqqeessuu dandeenya yoo jenne darumaan dabalaatii deeme malee wanti irra qannafamaatii jiruuf hin jiru jechuudha. Nagaaf jaalalli waaqayyo isiniif haa baay'atu maatii biyya kan taatan hundi keessanuu jira jirtu nagaa keessanii akkam jirtanii banneerraa walitti deebineetii jirra. Akkuma jalqaba jedhe kaa rakkoon ijoollee keenya shamarranii baay'ee ulfaataa ta'eetii jira biyya namaa kana keessatti jechuudha. Namni gaafa biyyaa ba'u kaayyoo guddaadhaaf biyyaa ba'a jechuudha. Kaayyoo biyyaa ba'u sanaa fi wanti iddachi ga'ee argummoo biyya arabaa kana keessatti yoo ibsan qabaanne akkuma carraa keetiiti mana gaarii si buusuu danda'a, mana badaa si buusuu danda'a. Keessattuu yeroo ammaa kana wanta ija keenyaan arguu hin amannee fi gurri keenya dhagahuu hin dandeenyetu inni jedhaatii jira jechuudha. Baay'ee ulfaatatii jira jechuudha. Maaliif taanaan obboleeyyan keenya yeroo ammaa kana kara Dubaay birrii 100, 80, 90 kaffalanii isarraan immoo erga kaffalanii Dubaay sin geessina jedhanii Dubaay geessanii kara biyya Beerut yookiin Libaanoonitti gurgurachaatii jiru. Kun immoo dallaalonni biyya keenyaa guyyaadhumaan birrii sana laalu malee ijoolleen biyya Beerut Libaanoon kana keessatti maal ta'aatii jirti, maal gochaatii jirti, waan nyaattu waan dhugdu mindaashii argataatii jirti yoo jenne baay'ee namoota harka 100 keessaa parsantii 25 ta'u kan bakka gaarii jiruu fi kan mindaa gaarii fi waan qonqotti nyaaturree argataatii jiru namoota muraasa jechuudha. Kanaaf immoo kan kana godhu dallaalonni biyya keenya birrii malee obboleewwan keenya shamarranii kun biyya namaa keessa dhaqanii maal ta'u rakkoo maaltu irra gaa jedhanii fageessanii hin yaadan jechuudha. Ijoollee meeqatu argitaniitii jirtu sooshaal miidiyaa kanarratti biddeena dhoowwatanii gubbaa dhaabbatanii dararanii asiif achi akka saree ha'aatii jechuudha. Waa baay'eetu jira. Kaan warra miidiyaa irratti baane kan kana kaameraa duubaa kan jiran baay'ee isaaniitu jira. Har'a bakka gaariin jira jedhee ani obboloota kootiif sagalee ta'uu hin dhiisu jechuudha. Kaleessa har'a nuti mana namaa keessa gaafa jirru kaayyoon nuti biyyaa baane fi ergaas dhufne immoo wanti nu qunnamu baay'ee ulfaataadha jechuudha. Kanaaf immoo obboleeyyan keenya tokkoffaa obsa qabaadha. Gaafa biyyaa dhuftan akka rakkoon jirus murteessaa. Namoonni baay'een dhiphina sanarraa kan ka'an sammuu isaanirra wal gallakkisee haala hin taane keessatti warreen argaman baay'ee isaaniitu jiru jechuudha. Maaliif taanaan baay'ee iyyaada waan ta'eef. Kanaafuu jireenya dhala namaa keessatti bakki dhiphuunii fi rakkinni hin jirre hin jiru. Isa keessa immoo obsaa fi kaayyoo isa manaa baateef waan beektuuf isa galma gaachuutii dandeessa. Kanaaf obsa yoo qabaanne wanti hundumtuu galma nuu ga'uutii danda'a waan ta'eef jabaadhaan isiniin jedhaa obsa qabaadhaa. Akkasuma immoo obboleeyyan keenya dallaalonni obboleettii kee fiddee asitti akkasiin rakkistee eessa akka jirtu hanga birrii irraa nyaatutti afarfatta malee boru erga ishiin biyya keessaa baate maal irra jirta, mana akkamitti si qunname hojii argatteerta jedhaniirree warreen irraan kaasnanii jiran jechuudha. Yeroo ammaa kana isin ajaa'iba ijoolleen keenya kara Saudi Arabiyaatti rakkataatii jiru, kara Beerut kanatti rakkataatii jiru. Dallaalonni keenya rakkoo hanga kana osuma jiru osuma beekanuyyuu ijoollee kana fuudhanii kara kanatti ergaatii jiru jechuudha. 60,000, 70,000 irraa fudhatanii warri illeen akkasuma boru ilmoon koo kun ofii isheetis jijjiirte xaanas na jijjiirti jedhanii horii qaban itti gurguranii waan qaban itti gurguranii kan ilmoo isaanii as ergan kan gaafa ilmoo isaanii kana as erganii kara biyyaatti deebi'uu fi sagalee ilmoo isaaniitu yaadanii sagalee ilmoo isaaniitu warreen hin dhageenye baay'eetu jiru jechuudha. Kan carraan tolee fi kara sooshaal miidiyaa irratti baha. Kan carraan hin tolleef garuu dugda duuba kaameraa maal akka jiru hin beeknu jechuudha. Keessattuu ijoolleen biyya namaa bahaa jirtan biyya keessan irraa gaafa dhuftan silkii qabadhaatii koottaa. Silkii gattanii hin dhufinaa. Silkii qabattanii yoo dhuftan akka tasaarree waayifaayi argachuutii dandeessu. Akka carraa ta'eeti jechuudha. Gaafa sana yoo rakkinni irra isinirra qaqqabe yeruma sana rakkina keessan himachuutii ni dandeessu jechuudha miidiyaa irratti baatanii. Garuu warreen tokko silkii gatanii gaafa dhufan dukkana ni beektu. Dukkana keessa yoo taatan dukkanuun dukkanuma malee ifni hin jiru jechuudha. Yoo silkii of harkaa qabaatte furmaata argachuutii dandeessa. Nama wal baruutii dandeessa. Namarree
biyyoota garaagaraa irraa yookiin hiriyootaan keessan ta'uu danda'a yookiin obboleettii keessa yookiin durboota keessan ta'uu danda'a. Isaanitti irree sagalee naaf ta'i maaloo rakkoo keessan jira jettanii yoo namatti himattan namni sun immoo namuma beekutti fufaa walii dabarsa waan ta'eef kanaafuu obboleeyyan koo tokkoffaa obsi barbaachisaadha. Lammaffaa immoo gaafa biyyaa baatu mana gaarii bu'uu danda'a mana badaan wanta gaarii fi wanta badaa adda baafanneeti of qopheessinee biyyaa bahuutii qabna jechuudha. Achi dhaqnee tokkoffaa afaan arabiffaa hin beeknu waan isaan nuun jedhan hin beeknu. Arabni gaafa nyaattus gaafa teessus gaafa kolfitus gaafa loltus kan isaanii sagaleen gadi hin jedhu. Sagaleen isaanii baay'ee hiyya jechuudha. Isin gaafa isaan iyyan waanuma isin ajjeesudha ka'e warreen bakka waanuma isin ajjeesudha ka'an wanta isinitti fakkaatu gaafa arabni u'u jedhee isinitti iyyuu kana waanuma isaan sirrukuchuudha isin ajjeesudha isinitti fakkaatu ni jiru ijoolleen tokko tokko jechuudha. Tokkoffaa sodaa of keessaa balleessuudha. Sodaata sumayyuu sodaachuutii hin qabdan xankaarraa ta'uutii qabdu bakka jajjabee maafan biyyaa bayyattanii ijjannoo qabaachuu qabdu malee ebelu biyyaa baate hiriyaan koomee biyya arabaa deemte anis biyya arabaan deema jechuun ofii keetiif jalqaba nama laaltee deemta osoo hin taane ofii keetiif of qopheessite nan hojjedhaa wanti barbaadayyuu yaa galuuti akka ebeluu sana intalli ebeluu biyya arabaa deemte anis nan deema jechuu osoo hin taane biyya arabaa deemee yoo maalan hojjedha maaltu na qunnama jettee ofii keetiif hojii kamiyyuu qormaata dhafan kamiyyuu of qopheessuudha malee namnumti deemedha yookiin hiriyaan keessa cinaadhaa deemtedha yookiin abbumti ta'e deemedha anis biyya arabaa nan deema jettee kana keessa yaada sammuu kee keessa yaadni kun hin galin yoo akka namaatti nan deema akkuma ebeluu kanatti nan deema jette biyya namaa kanarree dhuftee dalagaa dalaguu hitii hin dandeessu yeroo hunda biyya yaadda jechuudha. Gaafa biyya keessanii baatan bakka murtii ijjannoo mataa keessanii qabaadha. Garaa keessan kutadha. Eenyumaa akka hin argine ijoollee Itoophiyaa jedhamtu akka hin argine obboleeyyan obboleetti abbaa bakka noormaalii qobummaa keessan qobaan jiraadha jedhaati of murteessati jala muraati ba'a malee nama Itoophiyaa keessan argadha jettanii hin bayinaa jechuudha. Maaliif taanaan ofii keeti bakka akka qobaa jiraattu ofii keetiif ofitti murteessii bayi malee nama faanaan galaa ijoollee Itoophiyaa hin argadha jettee hin yaadi sammuu kee keessatti yoo inni yaadda ta'e gaafa dhuftee mana duwwaa galtu gaafa ijoollee Itoophiyaanota hin argine yaa biyyaa qabaa na gallakkisaa biyya kootti na deebisaa warreen jettanii jirtu. Kanaafuu jalqabuma ofii keetiif osoo biyya keessaa hin bayin hiriyaan ta'e yookiin dubbiin ta'e yookiin obboleettiin ta'e biyya arabaa deemtedha nan deema jettee osoo yaadin ofii keetiif of qopheessitu barbaachisaadhaan isiniin jedhu viidiyoo warra yoo jaallattan laayik sheer sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa warri maamila koo hin taane immoo kottaa maamila kootti dabalamaan isiniin jedha turtii gaarii qabaadha.